የብርሃን ምንጣፍ ድባቢ ዘርጋ ለውድ ዋና tokko biyya Arabaatti ገንዘብ abbaan qabne nyaatu ቀለብ abbaan qabne nyaatu malee minim cinqiin qabane ani በፍጹም hojiinuu haga jiru natti fakkaatu dubartiin haga hojii hojjettu natti fakkaatu sa'a 24 online sa'a 24 tiktoker irratti facebook irratti youtube irratti miidiyaa adda addaatti irratti namoota baay'ee argina nama hojii tiree kun dhuguma hojiin isinitti ulfaatere dhuguma hojiin isinitti ulfaatee sirrakkisa dhuguma akkuma amma isin jettan kana gubaatu jira akkas taatee maalii yoo akkas taatee maalii ta'anii gubaa biyya Arabaa maal warra jettan hin jirtu odoo hojiin isinitti baay'atee odoo hojiin rakkina qabaatee odoo warri isin bira teechan yookaan biyya Arabaa rakkina qabaate miti silkiin lama sadi bitamee to tiktok aynata shanii maqaa banatanii akkaawuntii banatanii silkii simii qafoo 3-4 bitanii ittiin sirbitan ittiin niichistan. yaa harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamoodhaaf kabajamoo nageenya jaalalli waaqayyoo lafaaf iddoo jirtan isiniif haa baay'atu jecha anis nagaan jira qaxaleen keessa yookiin modeelistiin keessan ishee lakkoofsa 8 jechaadha. Jastarra viidiyoo kana sheer godha shamarran gola madaamii qofa ilaalata viidiyoon kun jechaadha. Egaa akkuma beekamu obbo Waganeen gadi nurraan teenye ilaala. Nu dhiisaan jiru bakka Waganee nu dhiisaan jiru nurraa afaan jiru nuti dubartoota biyya ormaa jirru kanatti duula cimaa bane dubartoonni biyya Arabaa hojiin qabdanii waan hojiin jiru natti fakkaatu silkii 2-3 baattanii wanni teessan tiktookii akkaawuntii garagaraa bantanii sirraa sirba of urgufaa ooltaniif hojii hin qabdanii gazaba bilaashaa nyaattu teessanii nyaattu kafaltiin tola isinii kaffalama birri abbaan qabne nyaattu nuun jechaa jira jechaadha. Egaa ani shamaran biyya Arabaa gaafa jedhani inta daraaddaru shamara biyya Arabaa maaliif shamara biyya Arabaa akka qoosatti ilaaluu danda'a warri keessa isaanii hin beekne ani ofii kiyya waan hojjedhee kula nama duuddaa citee harkaa cabee sammuu koo dhabee umrii kootti dhabee ijoollummaa kootti fixee bifa lama baasee argeef miidhaa isaas faayidaa isaas siniifan ibsa jechaadha. Egaa akkuma beekamu nuti namoonni biyya keessa jiranii abbuma fedhe haa ta'u obboleessa kiyya maan taane gaafa haadha manaatti wal dhaban yookiin nama isaaniitti wal dhaban faamilii isaaniitti wal dhaban namoota bizinasa isaanii ta'eef yookiin itemmii isaanii ta'een gaafa wal dhabanii maal jedhu arraba shamara biyya Arabaa guutuu jechootuma tokkoon arrabsamna jechaadha. Kanaafuu shamara biyya Arabaa gaafa jedhani nu biyya Arabaa miti biyyi keenya Itoophiyaadha jennaan. Garuu kan hojjetachuu biyya baane biyya Arabaati hojiidhaaf deemne malee biyya Arabaati yaamamuu hin qabnu nuti lammii Itoophiyaa jedhamna gabaabumatti jechaadha. Lammaffaa irratti immoo namtichi kun yookiin abbaan keenya kun maaltu isa cinqe tiktookii kanarra rakkoo abbaan fedhe miidiyaa akka barbaadetti haa fayyadamu ka barbaade haa utaalu ka barbaade haa cabu ka barbaade haa fiigu ka barbaade haa dhiisu obbo Waganee maaltu ilaallate asirratti maaltu ilaallatame nama kana jiruu isaan jiraatu mana ofii isaanii ijaarratuudhaaf haadha manaa sana araarfatu waan gaariin hojjetu gadi bayaan arrabsunde wal dhabdeen nima jira biyya lafaa kanarratti garuu immoo miidhaan dubartoota irra gahu dhiirri tokko afaan damma godhee mana keessatti sakkaree dhugee faagalee ishii dhiphisa garuu ala keessa yoo ilaalan nama gaarii fakkaate nama miskiina fakkaate amma waa malee dubartiin kun isa jibbite abdiirraan kutattu haati ijoollee isaa kun jechaadha. Kanaafuu adarraati zitaan jechaati ijoollee isaa kuni waa malee abdiirraan kutattu ijoolleen isaatis kana dura viidiyoo irratti bahanii viidiyoodhaan dubbataa turan maal jedhanii haati keenya osoo sarraatanyaan guyyaa san mana jiraattee adda baasuu baatte haati keenya har'as jirtu kun lubbuudhaan hin jirtu harmee keenya kun silaa nu jalaa duutee turte kanaafuu abbaan keenya nama badaadha mala badaa qaba nuun iyyuu birrii biyya Arabaa hojjenneetti erganni nu wayirra nu oolchuu didee na dhoowwate haadha keenyatu nutti cabee nu guddise haadha keenyatu biyya namaa kana nu baase garuu abbaa keenya sin jaallan gin gochi inni godhu kun gocha sirrii miti lafatti waan biraa raawwata asirratti waan biraa dubbata jedhanii ijoollee isaa morman jechaadha. Kanaafuu yoo waaqayyo nagaa isaanii buuse waaqayyo nagaa isaanii godhu ijoollee isaanii bita sababa faca'ee kana waaqayyo nagaa walitti haa deebisu gin namni isa kana gorsee miidiyaa kanarraa gashumaa dhabame nama hin qabu namni kun gosa hin qabu fira hin qabu faamilii hin qabu haadha abbaa hin qabu obboleeyyan hin qabu
Inde miidiyaa bir darbu jedhanii waan fokkuu kana nama guddaan abbaa soddaa ta'uu danda'eerra ilmaan abbaa ilmaan ta'eerra waan fokkuu dubbachuun sirrii miti. Maaliif shamara biyya Arabaa gaaf nuun jedhanii gadi baanii aamilee keenya tuqan nunum beekan jechaadha. Nuyi osoo nu beektanii osoo nama akkamii akka nu taane nu beektanii gadi baatanii maqaa nun tuqxan hunduyyuu gaafa waa tokko aare dhiitemmiinsaa yoo zeeroo jalaa ta'e dhiitemmiinsaa duwwaa yoo ta'e kiisinsaa baadoo gaafa ta'e gadi bahee shamara biyya Arabaa arrabsaa jechaadha. Yoo ishiin erguu fi didde dura ergaa fi turte yoo barsiifte ergasii didde kanaafuu dirqama hin qabdu dubartiin kun erguu fillee jechaadha. Yoo dhiistas mirga isheeti. Kanaafuu isin maaltu isa gasheme waan dubartoota biyya Arabaa akkas nuun jedhu. Inde ijoollee isaa tana walitti hin qabatu. Jaarsatti ergee maanguddootti ergee waan gaariin dubbatu miidiyaa waan lafu miidiyaa hojjechuu barbaade illee naamusa waa'ee isaanii odoo hin taanetti waa'ee madhuufa waa'ee biraa haasa'e hoo. Waa'ee niitii kan miidiyaa irratti gadi alba'u dhiirri tokko min xaqqamu dhugaa maali garuu life is short addunyaan gabaabduudha jireenyi xiqqoodha yeroo gabaabduu keessatti biyya lafaarra deemtan garuu waan fokkisaa kana namaan tuquun haamilee namoota hedduu tuqxan nuti garuu irriba dhabnee duudda xinnee harka keenya kilooriksiidhaan nu ciccitee harka keenya barruun keenya ganaan keenya dudduubni qodaan keenya kun shuntuuree gurraacha'ee kilooriksiin seeriin isaa nafa keenya keessa nu fixee namummaadha nu baasee dhiiga keenya diimarraa gara gurraachatti nu geessee nu faaqee nu fixee nu soofee jechaadha. Nuyi garuu gaafa shamara biyya Arabaa jedhee abbumti barbaade dhufee asirratti nurratti haqe yookiin nutti haqatu eeyyamuuf hin qabnu. Dhaa'uu qabna bakka dhaa'ii jalaa jedhama. Adaraa keessan shamarran keenya harkaan laatinaa namoota akka kana. Dhiirota amma shamara biyya Arabaa dhugaa. Oolmaan shamara biyya Arabaa kanaan deebi'a. Dhiirota meeqamee rakkoo keessa baaste bar shamarran biyya Arabaa. Haadha hiyyeessa meeqa kufte karaa irra kaaste shamarran biyya Arabaa. Beela'aa meeqa kan birmate isaani. Dhukkubsataa meeqa kan birmate isaani. Rakkataa meeqa kan uffata baase isaani. Indee nama meeqatu jira. Oolmaa shamara biyya Arabaa ilaalcha kanaan gad xiqqeessinee deebisuu jechuun wallaalummaa guddaadha. Kanaafuu namni kuni yoo qalbii qabaate yoo hayyuu ta'e yoo beekaa ta'e yoo sammuun isaa sirrii hojjeta ta'e dubartii kanarraa hafuu qaba. Dubartoota biyya Arabaa nurraa gadi galuu qaba. Nurraa dhoowwadha bakka goste yoo jiraattan faamilii isaa yoo jiraattan maatii isaa yoo jiraattan akka maqaa shamara biyya Arabaan kaas. Nuti dhukkee irraa kaasna jaarsa kana nurraa qabadhaa jechaa jirra gabaabumatti maaliifi kan nu kabaju qaba akkuma mootummaan biyyaatu muummichi ministeera Itoophiyaatu nu kabaja. Isa nama zimbiloo nama dhuunfaa kanaamti shamara biyya Arabaa gaafa jedhe Araba gar yaalaችሁ ሴቶች ለእናንተ ክብር ይገባል nuun jedheera muummichi ministeeratu isin immoo ganaa warra haraqee ofii dhugee farsoo ofii xaxxa'ee shuu sammuun ittiin jette yookiin biira lagga'ee dhufeetiin asirratti dhufee nurratti gad haqqisa. Indee nu kabajaa bakka ijoolleen biyya keessa jirtan dhiira dhalaattu nu kabajaa jechuu barbaadan. Yoo isin nun kabajne eenyu nu kabaja? Yoo isin boota nuuf hin qabaanne eenyu boota nuuf qabaata? Hanga yoomiti wanti sirraawwattan kun yoo sirratuu dadhabe maaliif? Yoo sirreessatan maaltu sinirraa bu'a? Indee shamara biyya Arabaa hunduu gaafachi aarte dhufte shamara biyya Arabaatitti afaan ishee haqqifatte xaragatti. Maaliin afaan keessa nurratti xaragattas jammari nuti nama kaayyooti. Nuti kan jireenya injifanna jennee halkanii guyyaa duudin nu citee gaafa nu darbuu jennu garuu shamara baay'ee abdii gaafa kutatte lubbuu isaanii aga dabarsuu gahan jechaadha jireenya addunyaa kana jijjiiruuf. Garuu isa kana odoo arginu isa kana osoo beeknu aarsaa meeqa dhiirota meeqa biyya irratti hojii dhabee rakkate jaalallee koonaataa jettee abdattee mallaqatti kasakkastee anas fiddu shamara biyya Arabaati. Fiddee garuu dheedhii kana dheedhii Itoophiyaa kun hin bilchaatu waan ta'eef as dhufeetiin dheedhummaansaa akkuma itti fufeetti jira. Kanaaf wadaraa keessa shamara biyya Arabaa hin tuqinaa bakka. Akka tuqamnu hin barbaannu nuti. Nuti inkibikaabee barbaanna, nuti jaalala barbaanna, nuti kabaja barbaanna. Akka hinqulaalitti kan nu kabaju. Jaarsaa soo ta'e akkasii keena malee jaarsaa irra nu arrabsee bor nu wajjin rafuu hin barbaannu. Maal nu fayyada riyaamilee keenya gaariin ta'u? Nu jiraachuudhaaf karaa nu hin banu. Nu mirgi keenya nu hin banu. Dhiirri akka kanaa kun immoo beekta nama ajjeesa dhuga dhiira sakkaaramtee nama qaxaqqattu dhiira sirratti baate shamara jette waa'ee dubartii haasaa ooltu. Dhugaa dhiira halkanii guyyaa qoomsi qaayii si dhoowwudha. Halkanii guyyaa irriba kan si dhoowwu, kan yaaddoo si naqu, kan si caqacaqu.
dhiirota akka kanaati kan asirraa qarshii oolu. Inni waan dhaggeeffataniif galatooma like share subscribe gochuun hin raaffatina. Channel eebbisaa entertainmentidhaaf warri haarawaa taatan komantii jalatti yaada keessan qeeqa keessa yoo qabaattan barreessaa subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa sinin jenna galatooma.